Waalaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jirra jirtu. Hordoftoonni maatii Abdurriitich miidiyaa Yohaanis chaanaalii Abdurriitich miidiyaa hundinuu jirra jirtu. Qaqqaalii ilmaan Oromoo hundi keessanuu bakka jirtan maratti kan kaabaa kan kibbaa kan dhihaa fi bahaas jirtan kallattii afranirraan kan iddoo garagaraa keessanii Abdurrii hordofaa jirtan nageenyi koo qilleensarraan isin haa qaqqabu jecha arraas yeroo dheeraaf badeen ture rakkoon badeefis takkaan isiniif himeen ture haala kanaan dhiifama isin gaafachaa barnoota keessan idileetti deebinee jirra. Arraas waliin karaa fuula duraatti imaluuf qophii yeroo gahaa qabdanii warreen 9 obsaan nu eegaa isiniin jecha warra 12 kana duursinee haala adda addaatiin gaafii intiraansis takka jalaa daddalagaadha. Qorumsa barabaraas dalagaa karaa fuula duraatti waliin imalla isiniin jecha karaa barnoota isaaniitti isaan dabarsinaa. Barnoota keenya kan yeroo darbee ani abdiidha Abdurriitich miidiyaarraa barnoota guyyaa guyyaan chaanaala Abdurriitich miidiyaa sarchi yoo gootan Abdurrii kallattiin harkattu Abdurriitich miidiyaa jennaan kallattiin Google, YouTube, marsaa hawaasaa mararratti jechuun Facebook waa hundarrattuu argachuu dandeessanii. Haala kanaan barnoota adda addaa Abdurriitich miidiyaarraa argachuuf karaa adda addaatiin viidiyoo YouTube irratti viyuu baay'ee akka itti hortan abdiin qabaa. Achirraa buusuuf hawwii osoo hin qabaatiin daqiiqaa walakkaa takka irra guddaa ichirratti daawwachuudhaan Abdurrii jajjabeessaa subscribe, like, share, comment gootanii sakandii xiqqaa isinirraan fudhatu waan ta'eef akka nu cinaa dhaabbattan isin hubachiisnaa. Barnoota keessan guyyaa guyyaan isin biraan geenya. Abdurriin akka hamileensaa ol ka'uuf subscribe illeen ol deemee jira. Ana guddiftanii jirtanii garuu viyuun kiyya yookaan waachaaworiinis gabbu'aadha. Waachaaworiin kun akkanaaf guddatu viidiyoo kiyya yoo daawwattan waachaaworiin illee naaf dabala. Abdiin isin eegaa waa hunda isin biraan jira isiniin jecha karaa barnoota keenyaatti isin dabarsinaa. Haala gaariin na hordofaa na waliin jiraadhaan isiniin jaa. Chapter 2 Aggregate Demand and Aggregate Supply Analysis jennee irraa isteepii ishuu deemnee turre arra gadi fageenyaan irraa hubanna. Isteepiidhaan na hordofa. Haala kanaan agrigeetii waan akkaataa inni ta'e hubannee turre arra immoo maal laalla isuma irraa dhaabne san peejii itti aanurraa eegallaa jechuudha. Ishii isirra dhaabne asirra dhaabne iddoon irra dhaabne aggregate demand curve. Aggregate demand curve jechuun karvii waliigalaa. Aggregate demand karvii fedhii waliigalaa. Karviin fedhii waliigalaa maali? Amma haala isin argitan kanaan jechuudha. Karviin fedhii waliigalaa maali? Haala kanaan takkaan na hordofuu qabdu. Karvii fedhii waliigalaa kana qixa sirriittiin isiniif hima. Karvii maali? Karvii fedhii waliigalaa. Kana jechuun amma aggregate demand yookaan AD curve is what? Schedule that show amount of real output that what? Buyer collectively desire to purchase at each price level. Entry is what? Purpose. Kana jechuun maali amma? Wanni ati ilaaluu qabdu jechuu asirratti. Karviin waliigalaa maaliif akkamitti waan kana godhuu danda'a? Kana jechuun amma karviin waliigalaa yeruma hundaa'u maali? Asirratti karviin fedhii waliigalaa iskejul jechuun isuma kana karaa gabateetti deebisnee gabateenis show goonee show agarsiisuu ibsu amount of real output wanta isichi keessa reaalii jiru san jechuudha. Outputiinis inputiinis buyer akkaataa waan takka itti gurgurru collectively walii qabee desire in the purchase akkaataa waan san itti gurgurru ammas it is each price level entries in the purpose. Agarte kana jechuun output real output ammallee buyer collectively desire purchase each price level entry
purpose. Haala kanaan maal goona ni ilaallaa jechuudha. Kana jechuun amma maali? Akkaataa isa itti hubannu jechuudha. Fakkeenyaaf sirriitti na hordofi. Asirratti inni maaliif waan kana ibsuu danda'a jettee yoo hubatte qixa sirriin irraa ilaaluu dandeessa jechuudha asirratti. Wanta amma gabatee fakkii armaa gadii kanarratti ilaaltu kanarratti ni mul'ata. Kana jechuun maali? Relationship between price level and real GDP wajjin qabu jechuudha. Price level gatii waliigalaa jechuudha. Sadarkaa gatii biyyaa yookaanis gatii waliigalaa GDP wajjin jechuudha. And real GDP gatii demand inverse or negative. Wanti kun amma maali? Faallaa walii yookaanis or negative idhaa. Maaliif inni? Relationship between price level and real GDP. Price level amma price level yoo olkee GDP yookaanis gatiin gross domestic product kan jedhu oomishni biyya keessaa kun maal ta'a? Ka demand curve irratti ibsamu jechuudha. Demand irratti ibsamu inversiidha. Or what? Negative idhaa jechuudha. Asirra maali? Faallaa waliiti yookaanis negative ta'a asirratti adda baafadhaa. Haala kanaan haa deemnu. Ayyee qotu amma karbii kanaa laallu price level P1 P0 qotu P1 P0 price level asirra qotu quantity 1 asirra P1 irraa kee kara quantity 1 itti asir 0 irraa P0 irraa kee in what aggregate demand curve itti deemaa jechuudha. Aggregate demand curve amma ga asirratti immoo aggregatiin laal wanni ati asirratti hubachuu qabdu inni quantity kun real domestic productiin kun jechuudha. Iddoo inni jiru laaluu qabda. Xiyyaan isaa maal ta'e kallattii fuula duraatti deemee jira. Kun ammoo xiyyaan ol garagale price level increase yoo amma fakkeenyaaf increase yoo ta'e inni immoo maal ta'e aggregate demand decrease ta'a jechuudha. Wanti kun vice versa yookaan faallaa waliiti. Vice versa jechuun faallaa walii jechuudha. Asirratti wanni ati adda baafachuu qabdu. Kanaaf giraafiin kun maal nu ibse haala sadarkaa gatiitii fi oomisha biyya keessaati nuuf ibse jechuudha. Yoo oomishni biyya keessaa ol ka'e gatiin oomisha biyya keessaa yoo gatiin oomisha price level yoo ol ka'e jechuudha. Sadarkaan sadarkaan gatii maallaqaa yoo ol ka'e aggregate demandiin achirraa dhufee walakkaa irratti oole ammoo xiyye quantitiin gross domestic real domestic product ida faallaa isaa deemee jechuudha asirratti. Haala kanaan laaluu qabdu. Hotu. Hayyee. Amma haala fakkii kanarratti wanta laaluu qabnu jira. Fakkii kanarratti ma fakkeenyaaf waa hedduutu jira asirratti laaluu qabdu. Haala fakkii kanarratti maaltu jira? Adda baafadhu sirrii ilaali. Sadarkaa gatii maallaqaa kanarratti jechuun wanni adda nuti baasuu qabnu tan nuti hin argin takkaatu jira jechuudha asirratti. Maaliif? Asirra qotu. Haaya qotu. Deem. Figure shows that when general price level gatiin waliigalaa jechuudha. Fakkii 2.9 irra kan jiru san jechuu garte. Inni kun sadarkaa galii biyyaatiin maal ta'e? Show that what? General price level gatiin waliigalaa fall ni kufe P1 to P0 irratti jechuudha. Aggregate quantity Q kenneen sun jechuudha. Aggregate quantity maal ta'e asirratti? Demand output is what? Increase. Laalaa gaa jiran amma asirratti wanni kunis aggregate quantity increase ta'e. Price level is what? General price level ni kufe. Yeroo general price level in kufu demand of what? Output increase in Q1 to Q0. Kan irratti maal ta'e? Increase ta'e jechuudha. Asirratti Q1 fi Q0. Haya, consequently amma asirratti haalaallu is an inverse relationship what? Between general price level and aggregate demand. Hariiroo isaan lamaan jidduu jiru maali? Inverse relationship. Hariiroon isaan waliin qaban faallaa waliiti jechuudha. Hariiroo faallaa qabnu yeroo tokko dabale tokko ni irrata. Yeroo tokko kufe tokko ni kaa'e jechuudha asirratti. Kana wanni adda isin baasuu qabdu. Dabarfadhu. Hayyee. Real balance
effect. Kan waan irraa waan hojjennu hin qabnu aggregate demand curves slope downward dha kunin namu downward ka ta'e ni beeka. Maali aggregate demand curve slope in what downward dha yeroo hundaa'u aggregate demand curve hotuka yoo siin hin gallees ol deebi'an si garsa aggregate demand curve. Aggregate demand curve is what slope curve ni sida downward dha gad deebi'aa jechuudha asirratti hotu ol deebi'aa asirratti hotu aggregate demand curve is what sirri ilaaluu qabda. Maali akkas ilaal gartee kanarraa maal ta'e downward dha gaa yeroo maal siin jee achirratti downward nuun jee kana hubachuu qabdu dabarfadhu kanuma haa takkittuma san siimuu fedhe malee waan biraa takka siimuu hin feene jechuudha. Isa kanaaf jaamma asirratti hotu downward ta'eetuma the same asking whether is what inverse faallaa oliitiin nuun jee relationship between what relationship between price level and quantity demand is what real GDP irratti jechuudha. What this is what inverse relationship hariiroon isaa waliin qaba yeroo hundaa'u inverse jenne faallaa oliiti jarana demand fi supply needs akkuma waan isa kanaati irra caalatti warreen economicsii irratti jechuudha demand fi supply needs akkasuma yeroo demand ol kee supply maal ta'a gabbu'aa jechuudha. Haaluma kana jechuudha irra caalaan isaanii vice versa akkasiin deema kan waliin deemuuf ni jira garuu irra caalaan isaanii maali faallaa oliiti jechuudha waliin hin deemu. Relationship between resulting downward slope eddy curve is what explained by what real balance effect interest rate dhala walii galaan beektan in the what in the international trade what effect jechuudha. Haala kanaan laaluu qabdan real balance effect yaalaallu kami real balance effectiin isa kana jechuudha. Real balance effect wanni asirratti laaluu ati qabdu jechuudha. Real balance effectiin kun fedhii walii galaa irratti akkami amma ati wanni ati laaluu qabdu jechuudha asirratti adda baafachuu qabdu amma sirriitti hordofi asirratti jechuudha. Real balance effectiin jechuun bu'aa madaalii dhugaa jechuudha waan biraatii mi bar bu'aan madaalii dhugaa kun jechuudha asirratti yeroo laallu akkamiin ibsama sirriin na dhageeffadhu wanti kun si fayyada. Ayyee hotu isa kana laal. Real balance effect is what real balance effect state that what inverse relationship inni akkuma isa kaanii faallaa waliiti waliin maali inverse jechuudha. Hariiroon isaa waliin qaban inverse relation dha between what eenyu wajjin amma price level and the quantity demand of real GDP wajjin jechuudha. Dhageeffattee masiriitti wanta kana established in through change in the value of what value of monetary wealth. Excellent. Amma dhageeffadhu sirriitti siima. Kana jechuun bu'aan madaalii dhugaa ka jennuun kun jechuudha. Bu'aan madaalii dhugaa hariiroo faallaa sadarkaa maalii wajji qaba? Faallaa oliitii jechuudha. Sadarkaa gatii biyya GDP kanneen kana jechuudha. Gatii sadarkaa gatii fi baay'ina GDP digaanii beektan GDP gross domestic irratti deebi'aan isin himaa jira gross domestic product oomisha biyya keessaa jechuudha. Gross national product GNP kanneen sun jechuudha. Oomisha biyya alaatii haala saniin adda baafachuu qabdan. Isa kana gidduutti maali faallaa walii deemaa ture jaa dhugaa amma fakkeenyaaf dhageeffadhu. Dhugaa kana gidduutti kan jiru jechuudha. Gatiin qabeenya maallaqa yookaanis maallaqa qabeenyummaadha kan hundeeffamu maaliini moonitarii maaliin jenne dhageeffadhu bakka kanatti moonitarii wealth haala qabeenyaati qabduun yookaanis qabeenyaati sadarkaa qabeenyaati bu'aa qabeenyaati qabduun wanni kun murtaa'uu danda'a jechuudha. Bu'aa madaalii yookaanis qabeenyaati qabduun wanti kun maal ta'uu danda'a? Namoonni fakkeenyaaf jechuun fakkeenyaaf wanti maallaqa qabaachuu ati dandeessu yookaanis hundeeffamuu
kan ibsu sadarkaa gatii dabaluu yookaanis humni bittaa akka gadi bu'u taasisa. Kun ammoo qabeenyi akka ol ka'uus ni taasisa. Maallaqa namaa fakkeenyaaf maallaqa nama tokkoo hir'isu yookaan dabalu asirra akka jennu kun fakkeenyaaf jechuudha. Isaan kun for example kana sirrii ilaalaa. For example, become less wealthy the what? Quantity demand of real GDP is what? Fall. Maal nuun jee ammaa asirratti. Kana jechuun maal nuun jechuu fedhe fakkeenyaaf namoonni qabeenya isaanii hir'achaa dhufuun baay'inni GDP yookaan gross domestic product dhugaa irraa kan barbaadamu gatiin isaa maal ta'a? Gadi bu'a. Yoo fedhes ni dabala jechuun faallaa olii irratti amma gatiin isaa gad bu'a jemmaa asirratti. Maal ta'a? Quantity demand is real what? GDP is what? Fall. Gad bu'a yookaan ni kufaa jechuun asirratti. Interest rate effect. Amma kana sirrii dhageeffadhu ammaas. Kami? Interest rate effect. Dhala? Ayyee. Sirri na hordofi. Haala gaariin na hordofi. Booda nan komatiin na biratti nafneen. Maal jaa? This also called what? This also called money surplus effect. A rise in price with fixed money supply, as what? Think big equaled tight. Money and produce decline to total real speeding in India's red. Jarana gasira wanta ati hubachuu qabdan takkaatu ture sirriitti hordofi kuni maali? Amma gaa wanni ati asirratti hubachuu qabdu ita sirriitii yoo adda baaftee jechuudha. Waa hedduu asirratti jechuudha waa waliin deemu wanti kuni. Money supply warreen amma maal money supply maallaqaan dhiyeessan affect amma fakkeenyaaf rise is price. Pricing kee yoo amma rise yoo dabalu ta'e fixed money supply maallaqni kee maal fixed dhaabbataadha ta'a jechuudha asirratti. As what? Kan biraalleen think big and equal wal qixa ta'a asirratti jechuudha. Instead wal qixxaataa jechuudha. Led by what? To think money in the produce decline in what? Total real speeding jennaa waan kana. Sirriitti hubattee asirratti jechuudha. Sirriitti adda baafachuu qabdaa jechuudha asirratti. Sirriitti si adda baafamuu qaba wanti kun jechuudha. Yoo adda siin baane booda si dhibaa waan ta'eef. Boodammaa si dhibee an keessa hin jiru. Dhageesse? Haya. Hayyee fakkeenyaaf jechuudha. Amma fakkeenyaaf asirratti wanni ati ilaaluu qabdu waa hedduutu ture. Maali wanti kun maali? Fedhii ilma namaa irratti dhaabbata wanti kun jechuudha. Hot inverse na jala deemee hordofi. Inverse relationship between price level and quantity demand. Ammallee akkuma reefu hariiroon jara lamaanii jechuudha. Saneenyu ta inverse relation faallaa waliitii hariiroon eenyu fi eenyu relationship between price level and quantity demand dha. Gatii walii galaa yookaanis quantity demand kana of real GDP irratti maali? Faallaa waliiti. Yeroo hundaa'u faallaa walii akka ta'e kana qabadhaa namuu established through change in the household. Fakkeenyaaf maatii nama tokko irratti akka fakkeenyaatti yoo fudhatte yookaan business speeding yookaanis abbaa qabeenyaa yookaan daldalaa tokko yoo fudhatte is sensitive to what? Change in the interest rate. Maalti geessa? Jijjiiramni kan karaa maalitti? Interest rate namoonni beektan karaa dhalaatti geessa. Higher price level yoo ta'e jechuudha ammaas. Price level yoo high ta'e jechuudha. Yookaanis increase yoo ta'u ta'e. Demand for money is what? So given fixed supply of money. Akkuma reefu maallaqni yookaanis mali supplying kee fixed ni dhaabbataadha jechuudha. Fixed jechuun constant jechuudha. Karaa biraatiin waan biraami ni dhaabbata. Kanaaf wanni asirratti supply is money and increase money demand will drive what? Up the price paid for what?
it use yeroo kana waliin akka wal gitu ni taasisaa jechuudha asirratti. That price is interest rate. Gatiin kee karaa maalii seenaa? Interest rate'itti ni seena jechuudha. Haala kanaan isuma kana nu ibsuu barbaadeeti waa'ee dhalaa irratti jechuudha. Haala kanaan ni dhufna amma fakkeenyaaf high interest rate haalaallu asirratti fakkeenyaaf jechuudha. Inverse relation between price level and the quantity demand is real GDP jennee achirraa kaafne eessarra dhaabne derived in what price paid for what it is used asirra dhaabne jechuudha. Amma wanti kun karaa minnu geessaa karaa interest rate itti nu naqaa jechuudha. Higher interest rate yeroo higher interest rate kun high yoo ta'e yoo high yoo dabale critical investment speeding and interest sensitive consumption speeding itti fayyadamni wantaati maali haaluma saniin dabalaa jechuudha. Wanta akkatti yoo dabalute wanittis maali speediidhaan yoo interest rate dabale itti fayyadamni waan saniitis saammatee itti dabali ni dabala kunis yeroo hayta haala kanaan firma except 6% rate dhala 6% yoo fudhate jechuudha. Return on potential purchase of capital will find investment takka irratti jechuudha. Wanta akka purchase yoo godhe yoo gurgure jechuudha. In potentially profitable when what the profitable maal ta'a? Interest rate is 5%. Haala saniin itti fayyadamni waan ta'ati profit bu'aan ati waan sanirraa harkatu ni irra tagabbu'a jechuudha. Parsantaa takkaan irra taa deema jechuudha. Haala kanaan barnoota gizeen isin biraaniin gaha. Ammas yoo kana ol isinit dabre isinit baay'ataa kutaan addaan kukkutee isinifaan dhiyeessaa. Barumsa keenya kana fakkaata yoo isinit kan tolu ta'e laayikiin beeksuu qabdu share share subscribe comment barreessitanii haaluma kanaan itti fufii yoo itti fufte siif daawwachaa jirraan nu cinaa dhaabbadhu jettan ani isin cinaa dhaabbachuuf qophiidha inshaallah rabbiin halaafisu wal jajjabeessuun aadaa teenya waan ta'eef yuutuuba keeyyalatti laaltanii viidiyoo takkittii qabdan achirra fixxanii eegal laaltanii fixxan booda achirraa buufachuudhaan feetanis itti fayyadamuu dandeessu haala itti buufattanis isiniin garsiisa. Garuu achirratti yoo kan daawwattan ta'e daqiiqaa hanga san qarshii 5 isinirraan fudhatu hanga san achirra yoo kan fixxan taatan anaafillee advanteejiidha. Barnoota bira argachuuf like share subscribe comment godhaa. Abdurrii jajjabeessaa waliin jirra gara fuula duraattis waliin imalla isiniin jecha barnoonni keenya kan arra asirratti dhuma gizee biraa barnoota biraa qabannee isiniif dhiyaannaa. Asumaan nagaatti nuuf jiraadhaa jechuun yeroo gaarii qabaadhaan afeerraa keenya nagaan barnoota gaarii isiniin jennaa gizee gaarii qabaadhaa.